وان كان جنة شنن كان قد أجر جنة شنن كان قد أجر برجرين نما إتيفا نور مود أنا أباساتي متي بر بانكي ساتي متي نوتي أورمو دابر قبصوتان خيسا قودك أمنا أنيو جيرين ناف مرجع كنا نوتي مرجع نور كذا who is that هاي أمبارح كان تلو أورموتي ورانا كان عمري تاني يقولوا بروجي لفا أباني شو قافين تيا كجيلا سراج اتقافة ما دم على دبلسما أورمو وبور أجيه خمودة مه أكتر تاكسي فوسيت إسن نما يام وراك ميرجع كيسن كابنه هميتونه إسن أموس تركان فتنين نما يام تاني مرجع أمنا مالك مرجع أمنا سيتا مالك مرجع أمنا أنصرنا تيمبولا highly by principle principle أباو كيسا برجير واني تكسرنا في سيران يرفته جاي فهمتي إيه ما تجرى majority rule minority right يجرى هم فات اللي يوم فنني فقتتي يوبدين جرات اللي سرّي ستاية شولا أوكي نودي إيه ركون جراتي مالك بانكي أوراتي بمالك أرات بانكي أراتا غورا جراني جولة ركون جرجان مالي بنجرجارين جولة ركونو يمتى أسودا we have no moral سيرة تكو هذا تكابسين انجو خسيرة أبسة إثاني خسيرة أبسة إثاني أكمل سيرة أبسن أمة أورمو أبصورة إيبو منا ورا خليك أبصو قد آتوري قلبني اللي نبرباتشتو متى ولك أبني بكتك في دني أكت أو ننساني والتجيتك قبيساني أكا قد ديما قد ملأ تابتي فورسي خيسا نما همتو كما فدني hanga walik dhiyaatanii fudhatanii qaama guddaa ala jiru ignore godhuun kunuu diigoominsaa fi sirna dhablummaa fi naamusa dhabu. Waan amma taaksii foorsii bakka lama dhoosanii jiru kanarratti illee obbo Jireenyaa waan inni tuqee jira. Taaksii foorsiin ififuu bakka lama dhoohee wal doorsisuun eega argame qaamota ala kanaa deeggarsa funaananii waraana bilisummaa Oromootiin deeggarra ja'an guutumaan guutuu dhaabnee addi bilisummaa Oromoo waboodhaa qaama biraa haaraan muddatee qaama kana jalatti akka makamaniif manguddoo meeqaan tattaafannee garuu daawwattoota televizyiinii Hegeree News Network bakkuma jirtan hundatti ashama isiniin jechaadha. Aadde Saamiyaa Usmaan waliin marii goona. Aadde Saamiyaa afeerraa keenya fudhattee asitti waliin argamuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nuu dhufte. Fayyaa ta'isuu ta'e galatoomi galata guddaa qabda akkuma yeroo hundee nutti ulfaadhu. Tole Aadde Saamiyaa wal hubannoo hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo jidduudhaatti jaal Maroodhaa fi jaal Sanyii akkasuma jaal Gammachuu Abbooyyeedhaa jidduutti dhiyeenya kana gaggeeffamerraa eegallaa. Mee waldhabbiin sun akkam ture akkamitti xumurame arra haalli waraana bilisummaa Oromoodhaa maalirra jira? Ani suute yeroo hedduu waa'ee biyyaa keessa seenuu hin barbaadu maaliif ta'asiin na laala ta biyyaa warra waliin qabsaa'uu beeka garuu gaafa xiqqoo xuxxisaa dhageenyu rakkoo teessan keessa fixadhaa jennee barreeffamaanis waan adda addaatiinis itti himaa turre walga'umateenya taaksii foorsii ta waliigalaati irrattuu rakkoo achi uumamte achumatti keessoo isaaniitti haa fixatanii nuti waanuma ala kana garuu wanni cufti karaa nagaatiin fixatanii gamtaa yookaan tokkummaa ajajoota waraanaa eeggatan irratti yeroo hunda yaada keenya kana indiviidiyoo gaafaan dubbisus amal lama sadii duraan yeroo hunda dhaamsa kiyya kana nama gamtaa qabuutu waa galmaan ga'ata hoogganamataa wal jala kaayyatee waliin deemuutu kaayota akka fiixaan baasatti waan hin amanuuf isaan cufatti waa'ee tokkummaa hooggantoota ajajoota waraanaa itti dhaammachaan ture gaabaraatu bara faallaati dubbiin hoggaa garii khagaarii godhetti faallaa deebitee khadaba dalagee akka gaarii godhetti hoggaa laalamuun jira istiil wanti tahee gaariidha ammallee rakkoo isaanii keessumatti fixatanii hin jira.
bareeda bareeda. Jaalsamii achumaanuu waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu keessatti 2018 irraa qabee hamma ammaatti shoora isin gumaachaa jirtan shoora olaanaadha. Akka Global Task Forceedhaatti yookaan hooggantuu Global Task Forceedhaatti adde Saamiyaan yeroo garagaraatti maqaan kan kennee dhaawama. Maalleen isin ala kanaa maqaa Task Forceedhaatiin funaantan waraana bilisummaa Oromoo hin gahu yoo gahees waraanumaahuu akka isaan hooggantootaaf yookaan hoogganaaf hin bitamne godhaadhaa jira maalinni isin ergadhaa jirtan kaja'amuutu yeroo gargaritti ibsi laachamaadhaa jira asirratti maalaan jettu. Duraan dursa wanni waan tokko goonuuf suutee xiyya waan san akka galma nuu gahuufi malee akka diviizhinii uumnuufi miti. Yeroo hunda warra diviizhinii uumuutu dafee if dura fiigee diviizhinii uumtaa siin ja'a. Aadaa keessatti hin qabnu waan keessatti hin qabnu jechuudha. Warri dhufneef dhimma waraana bilisummaa Oromooti. Namni ala kana jiru hojiinsaa baqataa keenyaaf sagalee ta'uu uummata keenya kadhumeef sagalee ta'uuf waraana keenya cinaa dhaabbachuudha. Gaafa waan kana goonu riskii fudhannee goona. Biyyi Ameerikaatuun anytime poolisii si jijjiiruu dandeessi. Yoo poolisiin si xiqqoo takka jijjiirame namni dura rakkoon irra dhuftu ana. Riskii san fudhadheen baha. Warri arra maqaana balleessaa jiru kun warra guyyaa tokko ol ba'ee miidiyaa irratti hin mul'atin jechuudha. Sababa isaatis niin beeka waan ta'eef qaceellotti hin beeka. An biyya keessa killee firii takka hin qabu. Biyya lafaan qaba malee waa takka waan sodaadhee qabeenya kiyyaan na jala miidhama je'ee uummataaf sagalee hin taaneef hin qabu. Horiin nuti guurru chaaptara ta'an horiin na biraan dhufu horiin waliin argu chaaptara ta'an. Guyyaa tokko horiin akka marroo fi gammachuu abbooyyee filatanii itti fudhatan isaanii nu erga isaanii murteeffata. Zooniin kun kiyyaa mitiin hin jiru cufte ko Oromooti. Nuti wahuma jiru himna isaanii qooddata. Amata afran kana durummaan warri gaafachaa ture gammachuu abbooyyeetii fi marroodha jechuudha. Fudhachaa turan. Waraana kan adda baasuu jechuun kun eessarraa dhufu. Warra teenshinii adda baasuu qabuutu yeroo hunda jecha kana dhimma ba'a amma durallee jee. So nuti waan adda baasuu sanis maaliif adda baanu takkata dura maaliif adda baanu? Waay? Namni koozii tokko qabu alaamaa tokkoof dhaabbate adda bahuu sanuumaa yaadamu. Qaama adda bahuudhaaf adda baasuuf hojjechaa ture. Ka ajajoonni waraanaatillee bakka nuti jirru qeeqaniitu qeeqa isarra dhiyaachaa beesan irra nurra deebisuu barbaada. Duwida shira itti fudhannuun hin qabnu jechuu barbaadeeti. Tole. Ammallee achuma keessa jira Jaalsamiyaa. Amma yeroo sa'a lama hin dabarre duratti interviiyuu yookaan hoggorsaan olaanaan Jaalmarroo Dirribaa Kumsaadhaa obbo jireenyaa guddataadha. Oromiyaa 11 waliin godhe daawwadheetiin jira. Achirratti maqaan jaarmiyaa ati hoggantuu faanis maqaa dhaawamanii jaarmiyaalee hedduudhaatu ture. Kan waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa diinagdeedhaan cimsaa ture. Waan jiru dubbatee garuu deemee kuni maalleen silaa isaan asii biyyatti ergaa jiran dhimmaan hooggana olaanaa bira gahuu dhabee hooggantootuma gadaanoo jidduutti waan ooleef dhimmi kun sirraa'uu qaba jedhamee haarayaan caasaan ala kanatti tolfamee jira. Akka isinis Global Task Force'inii fi warri tumsa wobootii fi hundinuu akka caasa haaree amma uumame kana jala galu ajajni dabree jira waan juureef interviiyuu sana irratti tuqee jira. Ajajni qaama olaanurraa dabre kan isin dhaqqabe jira. Suute bakka isaa ta'een qaanfadha. Dhugaan siin ja'a bara kun bara dhugaa walii himnu. Bakka jireenyaa ta'een fi qaanfadha akka Oromootti. Hiddaa dhiiga malee dhandhanchiin dhiigu jetti Oromoon. Yoo dhuga dhiiga Oromoo ta'e waan godhu jiru kana gattaa'ee laaluu qaba. Yoo dhandhacha ta'e immoo bakka isaa deebi'uutu irra jira. Qabsoon Oromoodhaa ta Oromooti malee ta nama tokkooti miti. Jireenyaan qabsoon tun ta Oromoo ta'uu beekuutu irra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan saba kanaa ta'uu beekuutu irra jira. Yoo akka deemnu kanatti biyyaan galle jireenyaan uummata dhaabbatee rashanee jechuudha. Ta dura rashanu ana. Suute jechoota kiyya kan jiru tokko irraa muriin ana itti gaafatama fudhatu. Gurbaan kun wanni deemee waan hin ankeessi yoo tuttuqu Aktoobar 6 bara 2018 magaalaan Qondaala haa dubbattu. Sibira warri sibira jiru haa himu. Irooppaa fi Awustiraaliyaa namni jiru haa himu. Santii fi milkooytu jireenya. Abadan hin milkaa'u. Obboleessa kiyya nuti namni nu himen jiru. Gaafa kaanus waraana keenya gargaarrennee kaan. Waraanni kun waraana Oromooti ilmaan Oromooti beeyna.
waraanni arraan waraana Oromoon ta'in borus waraana dhuunfaatti kun akkanuma beekamudha qaba. Waraana keenya gaafa jennu jireenyaanii fi warri hangi tokko walgahii qondaalota ABO irra ta'anii duula waraana rabbanaa turedha. Jabaan haadha harkatee laafaan haadha dhabeedha. Arra waraanni bilisummaa Oromoo jabaatee dhufnaan namuu kiyyaje. It is good. Keenya cufa. Garuu waan kalee godhamees dagachuun namarra hin jiraatu. Nuti gaafa kana namni nuu himen jiru ama shanguutu gargaarsa godhaa jirra. Yoo akkam xiqqaate maallaqa Ameerikaa miliyoon 4 gargaarre. Yoo akkam xiqqaate miliyoon 4. Horiin kun irra caalaan eessa akka dhaqaa ture marroo dirribaa mataan isaanii beeka jechuudha eessatti ergamaa ture. Dhugaa waliimuuf yeroodhaaf jennee waan xiqqoo liqii tarkaanfattuuf jennee dhugaa waliitis dho'isuun namarra hin jiraatu. Garaan namaa kun dikshineeriidha waa meeqaan ta'a. Waa meeqas dubbachuu hin barbaannu. Maaliif lakkuma hedduu dubbattuun qaawni si seena. Gaafa nuti waan kana seennu jireenya mataasaa jalqaba deeywaan nama mari'achiifnedha. Odumaan hojii jiru nu jala garagalee. Nu jala garagalee guruppii biraa banate. Sababni isin jala garagalee maali? Amma bakka maallaqaan korraapshiniidha akkasittiin fudhadhaan. Ani tenshini kiyya waraana kana gargaaruu qofa. I have no any other tension. Fakkeenyaaf maallaqa hogganaa jettu isin akka taaksifoorsiidhaatti akka giluubal taaksifoorsiitti akka tumsa idil addunyaadhaatti maallaqa isin walii qabdan biyyattuu ergaaraa jirtanii isa as jiru biyyaan baay'ee waliin jiru gara maallaqaatti maaltu isa galche? Inni asin maallaqa kontirool godhuu barbaada. Kanaas ragaa 2-3 jeetiin irra geessu dandee jireenya. Ragaa 2-3 waan inni Kaalgaarii keessa godhe. Koree taaksifoorsiitti irratti waan inni magaalaa isin biraa godhe maallaqatu keessaa qabdu. Silaa wal tuquu baannee gaariidha. Ani qarshiin takka yoona dura bira baddee jiraatte uummata Oromootiin dhiifama gaafadhe. Kumni dhibbiyoon rabbade uummata Oromootiin maallaqa waraanaan rabbade. Jaalsamina inni maqaasaa ati dhawadhaa jirtu kuni hooggana olaanaadhaaf gorsaadha. Dhimmi maallaqaa isa laalatu natti hin fakkaatu garuu dhimma maallaqaatii waliin wal qabatee dhiibbaan isin jidduuratti dhufte natti himaa jirta. Akka fakkeenyaatti tokko filama waan naa tuquu dandeessu jira gara maallaqaa kanaan wanta inni gocha inni raawwate. Tokko ta duraa gaafa taaksifoorsiin jaaramtu. Chaaptarran keenya ka jirutti nama ifi amanamuuf bilbilee maallaqa achirraa naa fuudhii jeeni fudhachaa beekanii irra qabee jira. Dhaabi jeeni isaa. Eessarraa? Kaalgariirraa. Chaaptara Kaalgariirraa. Yes. Suute. Tole. Tokko immoo chaaptara ollaa keessanii ka fudhate. Akkaawuntii obboleettii haadha mana saggalaa ture. Dhaabaa hin jeewwan kana. Okay. Nuti kanicha taaksifoorsiif fuunu daarekti deemuu qaba akkasii walii galle chaaptarran keessa ta'a maallayni. Abbaa diinagdee keenyaa horiin chaaptarran keessa taa'uu qabaa enne waliin maaliifin abbaa diinagdee jechuu barbaada. Interview kana dhaggeeffadhe. Hoggaa gurbaan OMN gaazexeessichi Oromoo 11 waan gurbaa sanii kaasu lakkii nama nu bira jiru maqaan kaafnu jira ammoo maqaa Najaatii fi maqaa Qaceelaa kaasa. Oromoon kanarraa waa baruudha qabe eenyu fi eenyu ka waliin dha'uu barbaadu jireenyaan. Okay. Horiin nuti akka taaksifoorsii gurru odoo nuti quban qabne ooraa USA jee baname mallayni waraana achi seenaa ture. Gabaasa saamiyaan dhiyeessennaan didee jee miti ni sobe jireenyaan. Nutu jambaruudhaan gabaasa dhiyeessi ka baankii ora mallayni waraana itti seenu. Maaltu kana fide ammataan kiyya hiriyyaa kiyyarra $3,000 fuudheen achi dippooziit godhe rikardiidhaaf. Chaaptarran gadi hoggaa gaafannu 10,000 cinnaynee jan jambaruun ammoo 10,000 nu hima 3,000 mura. Jaalsamia amma osoo maallaqa hagasii hin seenne hoogganni olaanaan waraana bilisummaa Oromoodha akkaawuntii barbaade ala kanatti banatee nama maallaqa itti galchuuf uummachuudhaaf mirgan qabu isin eegagaa hawaasarraa maallaqa funaantanii nu beeksisuu qaba. Inni mirgan qabu nama fedhan. Nu beeksisuu qaba. Nu beeksisee waan akkanaatiin godhadha je'ee ajajoota isaa cufa wajjin wal mari'atee warra hojii hojjetuun wajjin kiliiriitiin jiraachuudha qabdi. Okay? Ajajoota waraana dhimmi diinagdee ilaalu gaafannaan quban qabnuu jaan.
Tole, amma kan yoo gaafa tokko si hima ammallee jaalsamee si gaafachuu barbaada. Amma isin maallaqa ala kanaafuu naantanii akkana himtetti toora miliyoona 4 asirraa biyyatti galchitanii maallaqa sun biyyatti. Biyya galchina hin jenne bakka isaan ergaa jiran. Tole naagale. Akkasirraa baasii isaan barbaachisutti isaan baafachuuf isaantu mirga qaba. Isin beeksisuudhaaf isaan mirga qabanii? Maaliif mirga qabanii? Isin beeksisuudhaaf akkasirraa isaan barbaachisutti baasii isaantu ramadata. Kaayyatan. Nu beeksisanii bar nu beeksisan. Nu beeksisuuf dirqaman qaban. Maaliif waan sanii keessan seennuu siin jee bar. Sanuma jiru itti himna malee nuti bakka geessanii fi maaliin biizinasa keenyaa miti. Ammoo horiin kun bakka barbaadameef geehuu qofaadha. Poointiin kiyya. Yoo na hubattee jiraate. Horiin kun bakka silaa barbaadamu san gehaan jiru ala kanatti akkaawuntiin itti baname asitti kuufamaa jira waan jechuu barbaaddeeti. Yes. Maaliif gaa warri kana godhan badii isaanii dho'isanii maaliif nutti quba laatan? Eenyu quba laachuu jira? Wanni itti quba isin laatan ammallee irra deebi'eetiin akka gaariitti waan hoogganaan olaanaan yookaan hoggorsaan olaanaan marroo dirribaa kumsaadhaa guyyaa har'aan tanaa je'erraa waaniin dhaggeeffadhe si gaafachuu barbaada. Inni sun maali? Hooggantoonni zooniilee garaagaraa amma dura walgahii gootanii walgahii sanarratti hirmaachuun akka dogoggora ta'e deebi'anii dhiifama isaan gaafachuu akkaataan itti isaan itti afeertan hoota horii isin walitti qabame laala jettanii horii yaamtan malee hirmaachisuudhaaf osoo hin tahin dogoggoraan waamamuu isaanii deebi'anii dhiifama gaafatanii jiranii isin wanni amma jechuun asirraa wanni barbaade hooggantoota zooniilee garaagaraa yaamtan. Hoogganni olaanaan quba qaba isaatu isin ajaje jara kana akka dhaqanii dhufanii walgahii irratti. Mee waan takkaan siima. Ganna shanan walgahii godhachaa baane taaksifoorsii godhachaa baane jireenyaan bakka inni fedhu malee bakka inni hin feene hin dhiyeessu ajaja olaanaa. Bakka ifi intarastiin isaa eegamtu qofa geessa. Nuti garuu intarastii dhuunfaa hin qabnu. Gaafa walgahii tana goonu akkuma walgahii dur goonu goone. Rakkoo adda addaa ka jirtu dhagayaa turre. Zooniilee hedduu keessaa dhagayaa jirra. Miidhama jiru rakkoo jiru. Rakkoo tana usnee taa'uu hin dandeenyu. Marii ummataa goone enneeti. Bakka soba tokkoon irra qabuu barbaadamas jireenya. Gaafa goonu nuti horii dhabuuf nenneen goone. Rakkoo himattan jettan ummata keessanii himadha. Gaafa dhufanii rakkoo san himan namni walgahii san marii dhaabee fandireezingii seene ana. Yoo gartee jireenyaan dhiifama gaafatan dogoggoraan dhayilee jaan. Waraanni waan ajajoonni waan godhan hin beekan jechuudha gaa. Dogoggorumaan waltajjii diinaatti dhaqan jechuudha. Ummataan isaa hogganoota san undermined godhuudha. Hogganoota san useless godhuudha. Mee waan tokkoon siima. Jaalsamina gaafii lama walitti qabee si gaafadhaa gaafii lameen irraa tokko. Osoo isin walgahii taaksifoorsiidhaa hin godhatin dura itti gaafatamaan dhimma haajaa alaatti hamuudame qajeelaa siraat ibsa baasee walgahiin taaksifoorsiin waamaa jiru walgahii seeraan alaati. Aba'oo gomoon walgahii kana quban qabu. Eega inni jee ibsa baasee isin deebitanii walgahii kana yaamtanii isin seera waraana bilisummaa Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo waboodhaa cabsatanii hin jaamu. Mee waan tokkoon siin jaa. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo waltajjii diinaan ta'in malee waltajjii sabboontoonni amanii dhimma waraanaatiif gargaara jedhan. Hin dhaqinaa jechuun farra qabsooti. Qabsoota nu suute keessa guddanne ni beekna. Bareeda. Keessa jiraachaa turre dhaabbu suute. Waan kana ganna shanan kana godhaa jirra. Ganna shanan kana godhaa jirru bar jireenyaan nama isii fedha nurra